ايش مشكلة؟ سالفة احسب. Obboleettii keenya kana ilaalee imimmaan koo qabachuu dadhabe. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan seesaa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Jireenyi biyya ormaa baay'ee ulfaata. Akka nama maraatee orofa keessa fiidde. Hayi carraa shamarran biyya Arabaa. Egaa ijoollee baay'een obboleettiin keenya kun maal taate rakkinni ishee maalidha maaltu ishee mudate jettanii gaafii kasinitti ta'ee hedduu keessantu jira. Koomentii irratti illee naaf hin gallee maaltu maalidha waan isaa jettanii hedduun keessan gaafachaa jirtu jechuudha. Obboleettii keenya kana gola madaamii keessatti hojjetti. Haa ta'u garuu akka harmeen ishee jalaa boqatte akka haati ishee jalaa boqatte itti himanii jechuudha. Yeroo kana akka nama maraatee qawwastee urufa keessa fiidde. Ani kan na dhibe bar warra biyyaati. Warra Itoophiyaa keessa jirtan jechuudha. Anaan dabalatee. Gola ormaa keessatti waa dhaga'uun nuuf baay'ee ulfaata ture. Dhugaan sinitti haadha nama dhaltee miti. Gaafa du'a lagaa du'a ormaa dhagaan agam akka nama maraachuu ni beeknaa jechuudha. Duuti ni jirti namni kamuu ni du'a. Namni hin duune hin jiru. Nutis nu duuna dabaree keenya eeggan. Haa ta'u garuu gaafa biyya ormaatitti haati si deesse harmeen kee boqatte gaafa jedhan waa baay'eetu namatti dhaga'ama jechuudha. Inni obboleettii keenya kana akkas taate jechuudha. Kanaaf ani kan jedhu jalqaba irratti obboleettii keenya kana baay'ee garaana yaadde. Isatti aansuudhaan warroonni biyyaa jechuudha. Yoo meebii sammuun keessan kan hojjetu ta'e yoo meebii kan yaaddan ta'e obboleettii keenya kana obboleewwan keenya sinitti himaan biyya ormaa jechuun tokkoffaa bakka boochee of keessaan baafne bakka gadditee gadda kee hin baasne bakka barartee dhuftee biyyatti hin argamne keessa jirti. Kanaafuu jechuudha yoo danda'amaa ta'e biyyatti dhuftee haa dhageessu. Ittiin himina. Dhugaan sinin jedha ittiin himina bakka. Har'a ishiin urufa keessa fiiddi. Ishfiid jedhee gaafata namicha Arabaatis jechuudha. Sinin marartu garaa sinin nyaattu sinitti hin dhaga'amu. Biyya Arabaa jechuun osoo jiruun biyya Arabaatti hojjetanillee bakka garaa ofii osoo ga'anii garaa nama nyaatu. Hojjettee bakka garaa kee hin geessu. Maatii kee wajjin jiraattee kolfiteen taphattu. Sa'a 24 gola ormaa keessatti hojjetta. Gola ormaa keessatti xaarta. Misgaanaan argattu. Wanta biyya keessatti ta'amu hin dhageessu jechuudha. Egaa obboleettii keenya dheengaddaa siniif dhiyeesse siifan tuubee jechuudha. Haga har'aatillee dhugaa dubbachuudhaaf kan haalli isheen keessa jirtu amma sa'aatii kanatti haala baay'ee ulfaataa hangana hin jedhamne jechuudha. Maaliif isinitti fakkaate? Obboleettiin keenya kun harmee beektanii yeroo tokko ani bakka waan wayiiti jechuudha. Silaa ni dhaqqabatti. Harmee ishee kana ni dhaqqabatti. Maal taate guyyaa bararaashii jechuudha. Guyyaa jalqaba bararaashii xiyyaarri jala darbe jechuudha. Xiyyaarri jala darbeetti tiikeettiin lammatarra murame. Kana jechuun harmee kee hin arginiin harmeen kee si haa darbitu jedhee xiyyaarri duraa sun ishee darbe jechuudha. Garuu xiyyaara jalqabaa saniin osoo galtee jiraatte harmee ishee lubbuudhaan ni dhaqqabatti ijaan ni argiti. Yoo ishee biratti boqatte illee garaa ishee nyaattu jechuudha. Ijuma tokko keessa ilaalte. Biyya ormaatitti ijoollee amma intalli ebaluu biyya Arabaa jirti intalli ebaluu biyya Arabaa jirti yoo jedhanii waanuma gaarii waanuma jireenyi namatti tole waanuma haalli namaa mijate akkuma barbaada waanuma ta'an namatti fakkaataa miti. Garuu haala ulfaataa jireenya ulfaataa
jireenya bakka baay'ee hagana hin jedhamnedha jechuudha. Baay'ee biyya ormaa baay'ee ulfaata. Nama beeku baay'ee ulfaata. Nama hin beekneef garuu salphaa fakkaata. Amma warroota biyya keessa jiran kanneen warroota dhiiras haa ta'an jechuudha. Warroota ijoollee shamarran haadha manaa biyya Arabaatii qaban akka bakka yoo xiqquma waa jedhan bakka ishii yaadeemtu kan biraa fuudha. Maaliif jajji jedhu. Bakka ishii waanuma haala mijataa keessa jiraattee jireenyi ta'ee fi haalli ta'ee fi jiruun ta'ee fi keessa jiraatte haala saniin jechuudha warri biyyaa kan nama fudhatu. Garuu nuti warroonni jiruu biyya ormaa jiruu biyya Arabaa arginee leenjinee galle yoo isaan akkas jedhanii coggaarratu nama guduufama jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Coggaarran hagana hin jedhamu nama guduufama. Kanaaf jechuudha shamarran keenya jechuudha ani kan dhaamsan isinii dhaamu obboleewwan keenya miidhaman kan harmee isaanii dhaban mee kaawwan isaa kan harmee isaanii dhaban harmeef abbaan baay'ee ulfaatu. Namni kamiyyuu nama lubbuun tokko ani dhaamsinan isinii dhaamu jechuudha. Fakkeenya obboleettii keenya siifantuu beerraa fudhadhaate jechuudha. Biyya ormaa waggaa dheeraa hojjetteef siif hin dabartu. Waggaa xiqqaa hojjetteef namaa gadi hin taatu. Isinii galee miti? Yoo Waaqayyoon hubannaa qalbii namaa kenne waanuma xiqqootu guddaa namaa ta'a. Waanuma xiqqootu bakka ofii garaa ofiitiin nama ga'a jechuudha. Kanaaf jechuudha xiqqaarraa ka'anii guddachuun ni danda'ama. Innaa dhaamsinan isinii dhaamu jechuudha. Yoo danda'amaa ta'e biyya ormaa umurii keechan odoon galii waggaa 5-7 hin taa'ina. Bakka hin taa'ina. Yoo guma jiruun illee jiruun namaan guutu keessattuu shamarran biyya Arabaa hojjette maal akka ta'e hin beeku. Maaltu akkaan mineenja shamarruma biyya Arabaa hojjettee galtee jireenya ishii gammachuu jiraattu hin argu jechuudha. Ani maal akka ta'e hin beeku. Gaafa biyya ormaa deeman hin abaaramna ta'e ani waan isaanaaf hin galu. Waggaa bakka shamar takkitti biyya Arabaa deemuu eegalti taanan ni galti ni deebiti malee biyya kiyyattan jiraadha kanan guradha jedhanii ijoolleen hin taanan naaf galuu jechuudha. Wanti bakka jiruun illee taatuuf abbaan manaa hin ba'uuf nan jiraadha hojjette jireenya gaarii hin argattu. Ijoollee baay'ee shamarran biyya Arabaa jechuudha. Ani maal akka ta'e hin beeku. Shamarri isheen tun biyya Arabaa deemte gaafa jedhamtu bakka dhiirri barbaadu birrii qabdi, mana qabdi, bajaajii qabdi jedheeti ishee barbaada malee bultii ishee wajjinan hanga dhumaatitti deema jedhee bultii wajjin ni ijaarratu jechuudha. Kana argaa jirra qabatamaan jechuudha. Kanaaf shamarran keenya gaafa biyya ormaa deemtan waggaa dheeraa hojjechuuf hin karoorsina. Waggaa dheeraa gaafa hojjettan tokkoffaa waggaa 5 ol dabartanii biyya Arabaa gaafa hojjettanii biyya keessatti jaartii dulletti isin jedhu. Maatii keechan dhabdu, fira keechan dhabdu, awwaala maatii keechan irra dhaabbachuu dhabdu. Biyya ormaatitti akka maraattaniitti urufa keecha akka obboleettii keenya kana fiiddu. Nan gala jettanii odoo guyyaa lakkooftan gaafa galtassa yookaan akka obboleettii keenya siifantuu beekan wanti wayii nama mudata. Kanaafuu jechuudha jiruu keessan keessatti murteeffadha baqa. Murteeffadha ofii jiraachuuf wanta hojjettasan ofii mataa keessanii baqa ebeluudha jettanii waggaa dheeraa biyya ormaa hin teechanii umurii keechanii fixina. Baqa kana kan nama baasu. Egaa kana fakkaata obboleewwan keenya kaa Waaqayyoon jajjabina shidhaa kennu baay'ee garaana nyaatte biyya ormaa keessatti ayizoosh namni jedhuun hin jiru. Inni miidhamti namni jedhuun hin jiru. Rakkoon irra gaa namni jedhuun hin jiru. Beektanii baay'ee ulfaata jechuudha. Hundaafuu Waaqayyoon isheedha jajjabinaa kennu jecha kana fakkaata. Haadhatu jalaa boqatee akka nama maraattee fi gaartii. Jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootii turtiin wajjin gootanii furfaadaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii